namoonni dhiiga Oromoo taatanii lammii keessan ajjeestanii fi ajjeesaa turtan waan hamaaf dabarsitanii kennitan sobaa fi ragaa baatanii guyyaa har'aatii kaasee yaa'ii tokkummaa abbootii gadaa Oromoo kunii maqaa uummata Oromootiin kabajaa guddaatiin badii darbee dhiifama gaafatanii dhugaa lammii keessaniitiif akka dhaabbattan isiniif dhaamna. Kanarra dabree kana booda gocha kanaa irraa dhaabbattanii yoo raawwattan lafee fi dhiigni ilmaan Oromoo akka safuu safeeffannaa sirna gadaatiin isin gaafata. Shanaffaa ilmaan Oromoo naannoowwan Finfinnee lafarraa buqqa'an akka deebi'anii manni jireenyaa kennamuuf ni gaafata. Irreechi hora Finfinnee akka nuuf deebi'uuf fulbaana 24,2009 uummanni Oromoo fi abbootiin gadaa achirratti argamuun akka kabajannu beeksisa akka nuuf mirkanaa'u ni gaafata. Qotee bulaa sababa babal'ina maaster pilaanii magaalotaa fi investimentii uummata keenya lafarraa buqqisaa jiraachuun akka nurraa dhaabbatu ni gaafata. Saddeet hojii dhabdummaa naannoo Oromiyaatti babal'ataa jiruuf naannoowwan magaalotaa fi Finfinnee jirutti dargaggoota yuunivarsiitii fi kolleejjii irraa eebbifamaniif rakkoo hojii dhabdummaa dararamaa haalli mijaa'u deeggarsi barbaachisaa ta'e akka godhamuuf ni gaafata. Nuti uummanni Oromoo sabaa fi sablammii ollaa wajjinii jiran waliin nagaan jiraachuu barbaanna. Sababa daangaan keenya sharafamaa jiruuf uummanni keenya sabaa fi sablammii ollaa jiru waliin walitti bu'aa jira. Kanaafuu mootummaan karaa lachiinuu laaluun furmaata akka kennu ni gaafata. Kudhan sirni gadaa Oromoo safuu safeeffannaa isaa ganamaa eegee caasaa qabuun akka ijaaramuu fi kan ijaarame jiru jabinaan akka itti fufu uummata guddaa saba keenyaaf kallattii hundaan cimsinee haa hojjennu. Sirni gadaa Oromoo sirna ittiin bulmaata Oromoo karaa nagaa fi tasgabbii qabu qabeenyummaa diinagdee hawaasichaa kan mirkaneessudha waan ta'eef sirni kun jabeeffamuu kan qabuu fi kan itti bullu ta'uu uummata keenyaaf dhaamsa dabarsu. 12 sirni gadaa Oromoo faajjii mataa isaa gurraacha diimaa adii kan qabu. Kanaafuu uummanni Oromoo fi uummanni ayyaana irreechaa fuuldura keenya kanarratti kabajamuu uummanni keenya kamiirraayattuu kabajamu irratti ayyaana irreechaa uummata keenya keessatti kabajamu irratti faajjii kanaan ala alaabaa dhaaba siyaasaa kamiyyuu qabatee akka hin dhufne ni akeekkachiisa. Afaan Oromoo afaan hojii federaalaa ta'uun akka ta'u ni gaafata.
digdami agay digdami bara kumalamabi sanse sodere. Hujan daerah baik di atas. Walau mata kayaknya tahu sini malah, nuna mantumne, anafu, ayun di kayaknya, wangari duduk batani nus fitne, lebih turte malifem terani amma warri ardoli jila oda shanani, bertemu bila oda shanani.